Rabbiin si haa qajeelchume. Okay, gaaffii kootti deebi'u. Gaaffii kee duratti wanni isin jechuu barbaadu akka nama tokkootti jechuun akkas nama safuu beeku tokkotti kaleessaan hattaa musliima mititi kiristaanni akkatti baatee paantiidhaan caffarti iyyuu hin seene yoona dhagaa jiraatte jechuudha. Baay'ee tokko paantiidhuma natti fakkaata jechuun gurdiidhuma wayii kaatte malee paantiidhumaan caffaraadhaa turte ani kiristaanumatti akkas godhatanii itti kolfaa waliyyuu ta'u. Paantiidhaanii miti kananii caffaree. Paantiidhaan wayyaa gurdii wayaas kaatee wayiifi. Mucaa kana jabattuudha. Ani akkamitti mucaa kana jabattuudhaanii ati paantiidhaan caffartaan jedhame. Maali wayyaan ati kaleessa kaawwatte isa yoon ishee si arge taate gurdii wayii kaawwattee miti waan gurraacha wayii immoo jala jiru kan argan. Nan dogongore? No, dogongortaniitu baay'ee. Simiti kan qumxaadhaan cafaraale kaleessa jilbaa olitti. Aruuni faarfachuudha taphachuudha kana muuziqaa isaanii baay'een jaalladha kanaafani cafara malee Okay, kan abi tokko gaaffii kottaniyyuu deebi'ashi amma saati en qabu saati baay'ee en qabu deemuudhaaf dalagaan deemaadhaaf hin gaaffii kottaniyyuu deebi'ame. Eeshi garuu normaalidha miti ati normaalidha. Alhamdulillah rabbil alamin. Jechuun rakkina biraa hin qabaanne rakkina sammuu rakkoo wanti hin qabaanne mee seeraan gaafadhuti akka namaa ta'e tole waan dubbatte immoo keessan deebiin waan nan godhatte immoo keessan deebiin tole. Yoo sirbi minaamni sitti tole sirba yoo barbaadde sirbuma isa kaanii banadhuti mana keetti caffari malee baatee nama keessatti mana keessatti akka barbaadde ta'e sana rabbii keessatti wal beeka garuu baatee akkasitti qundaana fuuldura dhaabbattee hatta kiristaanoo akkasiin ta'u dhugaa dubbachuu yoo musliima ofii kan jettu taate jechuudha. Kanaafuu mana keessatti sirba kee banadhuti xaaqaa keef tokko xaaqaa jechuun mana keessa ijaa taa'aa oolaniif al tokko bakka yoo hin dadhabne utaa nama godha sii galee yeroo sana maal goota barrii kee cufattee silkii kee cufattee mana keessatti speakerii kee CD kee banattee akka barbaadde xaaqaa kee humna kee fixxee gaafa dadhabdeetu socho'uu hin dandeessu jechuudha. Saniifuu humna kee fixaadhu achumatti malee xiqqoo achas baatee namoota illee dogongorsiisin nuti kiristaana seenee iddoo amantaa kiristaanaa akka ulfaa turre rabbumti siif haa dhiyeessu ayyee. Isa footoo koo na guddisaa hime. Dide guddachuu asirra gahee dide nama ajaa'iba immoo dhugaa rabbiin dide maaliif akka ta'e hin beeku. Tuqee dadhabe akka silaate. Dhugaa? Dhugaa rabbi koo hime istiyaal tokko manuma akka ta'e goggodha yookiin immoo akkamitti jechuutti shama jiru. Hin dide dhuguma maaliin godhare. Bakka akkasumatti wanti jedhe hin dide. Ustaz, dura of guddiftu dhuunfaatti isa nama lamaa sana of qofitti itti deebisaa dur. Ani iddoo isaas nan dhabe dhiisuruma wayya fakkaata dhiisa. Maqaa teessoo achuma taa'e achi bareeddaati. Dingata mana balleessuurra. Mee gaaffiin kee maal rakkatte mee haadho? Erga muslimaaf hin jette? Muslima alhamdulillah rabbil alamin. Muslima. Yesuus maali? Yesuus maali siif? Yesuusi? Ciisaan? Maali siif? Akkam kan erga amaa rabbiiti kan erga amaa rabbiiti. Ergamaa rabbiiti miti? Waaqa ta'uu hin danda'anne? No. Aangoo waaqummaallee hin qabu miti? Hin qabu. Gosh, ishi maal rakkatte bee rakkina keessa immoo akkas taana? Sheekii irraan iddoo rakkina qabaani. Sheekii isa kam? Sheekiin as hin jiran kun amma biyya keenyatti duriyyuu biyyi koo sanxammaadha beektanii? Hin beeku. Jimmaadha sanxammaadha jechuudha. Jimmaa keessatti ayee sanxammaa gaxariidha. Achumaan sheekii dedoo tokkotu ujju biyya keenya ijju dhufte. Dhufanii muqaraasisuu nama 1,000 masgiida keessatti sagachiisu teekichi suni. Yakka baay'ee kabajnaanii inni baay'ee ulfina baay'ee kenninaaf nuti. Bareeda amma rakkina sheekii sanaa sheekiin watu gaafatte tu dubbii kee fitina sumatti. Dhiifama naa godhite. Waa'ee sheekii sana sheekichuma bira fixadhu amantiirraa garuu gaaffii qabdaa? Sheekichi ijju mana hidhaa galee amma.
Rakkoon qabu dhiisi waa'ee sheekii sanaa bakka jarri hin jirretti maqaa isaanii hin dhoofnu. Mee amantii Islaamaa irraa gaaffii qabdaa rakkina qabdaa? Islaamummaa irraa Gaafiin qaba. gaafadhu akkas wayya. Okay, galatoo. Gaafiin qabu Musliimni tokko quraana keessatti ijju waan baay'eetu ijju dhokatee ijju jira. Maal faamee nutti himee waan dhokate sana baasite? Fakkeenyaa fi quraana keessatti ziinaan godhinaanii haraama ziinaa gochuuni. Tole. Lammaffaa dhokatee jiraaree haraama jechuun Islaamaa keessatti quraana keessatti dhokateera. Namaa dalaguun arga musliimaa kana godhuun arga. Nama dhiisi namni amantiidhaan hin madaalamu namni kamuun dogongora. Garuu wanti dhokatee jiru maali? Ati quraana keessa dhokatee jira wanti jette maali? Quraana keessa kan ijju fakkeenyaa fi Mandeellaan ammaan munaadha maqaan koo munaanii musliima. Maqaan namaa dubbachuun dhowwaadha tokkoffaa. Hanna hatuun dhowwaadha. Ziinaa gochuun dhowwaadha. Miti? Maaltu dhokate quraana keessatti? Wanti dhokate jira quraana keessa? Dubartii anni mana keessanii dubartii biraatii wajjin inni ziinaa gochuun ijju quraana keessatti iyyuu dhokateera miti? Iddoo kamitti mee gadi baasime iddoon itti dhokate? Gaafiin gaafa abaye amma ani gaafiin gaafa abaye irri tokko niitii isaa rabbiin halaala godhee fi manatti dhiisee dubartii biraatii wajjiniin kan inni deeme ziinaa godhu maaliidha kun? Halgabbaanjiif naaf hin galee. Saayee gabaashinee gabtoonyaal. I think psychologically xiqqoo nama miidhame wayna fakkaata. No, nama miidhame fakkaatu wallahi laazim. Jechuun naa obsi jechuun koo maalinni namni tokko gaafa karaa namaatiin waan tokko namarra ga'ee jedhe wanni sun waanuma quraanni akkas godhu yookiin immoo waan quraanni ajaju waan wayii fakkaata. Wanna sana gochuuf immoo nama sana yookiin aarsuuf waan tokko gochuun hin mala. Alaa kulli alaqa gaaffii keetti sii deebisa. Namni tokko zinaa godhe jechuudhaaf ragaa 4 qabaachuu qabdaati. Ragaa 4. Ija kootiin argani. Ija keetiin maal argite natti? Maal argite ija keetiin? Jaraa zinaa godhaaruun argani. Akkamitti tu godhani? Kana dubbachuu nan qaana'aayyuu. Maal qaanofta jechuun ati bildiibsaniitu horfatanii ciisan argite bildiibsi? Bildiibsitu uffatanii ciisan argite? Hi'ii qullaa jaraan arge. Eewwaa. Zinaatoo maatti beekta jaartii isaa hoo taate yoo? Okay, kalas kanarraan dubbannu. Jechuun jaartii isaa ta'uun beektu taanaani nam tokko cal jetteedhuma waan argiteef jecha maal? Jaartiin isaa gwaddinyaa kooti. Kaasittiin hima fakkii tokkoffaa maal gochaa manatti bantee seente ati tokko jedhe. Lammaffaa yoo gwaddinyaa keessa noo nikaa godhatee roote yoo situ akka zinaatti ilaalaa jira malee gwaddinyaa ma keessa nikaa godhatee wajjin jiraachaa roote maalitti beektaati? Nam tokko immoo otoo waan tokko sababa isaa waan tokko hin bariin zinaa godhan jechuunoo ati riyaa kee ta'uu beekta malee ishee irras nikaa godhatee yoo jiraate yoo lamaan keessanuu. Kanaafuuti zinaadha jechuudhaaf waan tokko cal jedhanii namatti hin faradamu. Yoo inni lakki nikaa irraa hin qabu siin jedhee sitti mee waan tokko ta'e malee cal jetteedhuma nama wajjiniin ciisanii fi nikaa waliin godhatanii walirraa qabu hin qaban hin beeku ofii itti seentee ilaaltee kaate waanuma argiteef qofa akkas jechuun sirriidhaa miti. Kan ijji koo kun argee dhabe kan ijji koo kun arge nama hormisiis. Yoo iji kee arge ati nikaa walirraa qabuuf hin qabanii beektaa? Beektaa nikaa walirraa qabuuf hin qabanii? Beektuumi? Saniifuu cal jechuudha amma waa'ee sanaa dhiisi. Quraana keessatti wannati quraana itti waa'ee quraanaa dhiisi. Waa'ee akkasii jaan isaa agartee dubbadhu waa'ee nama. Garuu waa'ee quraana keessaa quraana yoo rakkina quraana irra jiraate quraana gaafadhu malee waan namarraati namni badii tokko utuu badii dhuma ta'eyyuu wanta jettu kun badii dalaga ta'eyyuu namni sun islaamummaadhaan hin madaalamu.
namni suni islaamummaan isaanii madaalamu islaamummaatu isaan madaalama malee. Namni kun islaamummaadhaaf waa tokko gochuudhaan danda'u islaamas waa tokko gochuu danda'u. Namni sun namadha. Tole ani farhaanarra waan tokko hunda dalage kalaas farhaan akkas dalage jetteeti quraanata akkas godha hadiisata akkas godha jechuuf la romaree romama. Hin jedhamu akkas abbaan fedhe waan fedhe balleessuu danda'a. Namni namadha waan taateef kan barates kan hin barannes kan beekus kan hin beeknes dogongoruu danda'a. Ilmi namaa hundi dogongoraadha waan jedhameef. Maaf dogongoran jedhamu namaan. Dogongora isaarraa garuu beeke kan toobbatedha caalaan namaa jedha ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam. Bagaan godhee